Hi guys, akkam jirtu hordoftoonni fi kiriyoonni maatii waan ilsaayitii nagaan galchaan akka turtan isin jedha guyyaa rakka namoonni isiniif qabadee turfe namoonni iskriinii bilbila keessanii bifa professional ta'e waraabuutii barbaadanii karaan inni sirrii fi appilikeeshinii inni originaalii sirriitti hojii YouTube's ta'e wantoota garaagaraadhaaf isin fayyaduu danda'u isa kam akka ta'e kanaan isin agarsiisuudha. Pro version isaadha kan isiniif qabadee turfe kan birrii mita garuu linkiin isiniif kaa'ee fayyadamtanii tola buufachuutii dandeessu. Egaan wanti narraa isiniif qabadee dhufe kun iskriinii bilbila keessanii full HD yookiin immoo qulqullina olaanaadhaan isiniif waraabuutii ni danda'a. Egaan viidiyoolee koo kanaan dura kan itti waraabee appilikeeshinii amma isinitti agarsiisuuf deemaa jiru kanatti fayyadamanidha waan ta'eef isinillee akkuma koo irraa fayyadamuutii ni dandeessu. Irraa fayyadamuus qabdu jedhee isiniif qabadee dhufe waan ta'eef hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaan isin jedha. Egaan kanneen chaanaalii koo hangoonaa subscribe godhan jirtan immoo subscribe gochuutiin dagatina yaada qabdan illee koomentii irratti naaf ka'a. Akkasumas illee gosa screen recordii isa kamii akka fayyadamaa turtan jala irratti naaf barreessaa. Experience wal gaddarran isin jedha amma gara barnoota sanaatti dabarra. Hojiin appilikeeshinii ani isiniif agarsiisu kun hojjetu wantoota baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo barnoota garaagaraa barsiistanii xiyya garaagaraa agarsiisuu akkasumas immoo milikkita garaagaraa irratti uumuu ni dandeessu jechuudha. Namoota barumsa barsiisaa jirtan sanaa fi ergaa salphaamatti dabarsuutii dandeessu. Fakkeenyaaf nu amma waanuma barbaade itti babarreessuutii danda'a. Xiyya garaagaraa agarsiisuutii danda'a. Geengoo uumuutii danda'a. Akkuma agartan rogarfee uumuutii danda'a. Kanaaf wantoota barbaadan kamiifiyyuu itti fayyadamuutii dandeessu. Kanaaf haala kanaatiin fayyadamtanii waa hedduudha jechuudha kan isin gochuutii dandeessan. Akkasin barnoota garaagaraa ittiin barsiistan illee nan beeka keessumatti yuutuubarootaaf wantoota baay'eedha jechuudha kan inni isin fayyadu. Kanaaf itti fayyadamuutii dandeessu isin jedha. Amma immoo akkamitti akka daawunlood godhattan isinitti agarsiisa. Saniin booda siitingii sirreeffachuu qabdan dirqama kan isin irra kaa'achuuti qabdan maal akka ta'edha jechuudha kan inni waliin ilaallu. Egaan viidiyoo koo yeroo kamitti yeroo daawwattanii description box jalaan appilikeeshinii isiniif kaa'ee yeroo isiniif jedhutti bakka kanarra ni tuqu jechuudha. Barreeffama viidiyoo kootiirra saniin booda haala kanaatiin APIs tuqaa buufadhaa kan jedhu jira. Bakka kanarra al tokkotiif ennaa isin tuqtan liinkii jira. Liinkii sana yeroo isin tuqtan browsera isin filachiisa. Browsera sana yeroo isin tuqtan immoo qaxxaa lattinni isin geessu kun akkuma agartan toora daawunloodii jechuudha. Haala kanaatiin achi booda kun akkuma agartan egaa iddoo kanarraa salphaamatti appilikeeshinii ani isiniif kaa'u hunda isaayyuu kan birriin bitamanii tolaan gadi buufachuutiin dandeessu. Egaan bilbila keessanitti haala kanaatiin gadi isiniif bu'eeti jira. Achi booda install gootanitti fayyadamuu qofaadha jechuudha. Okay, appilikeeshinichi keessoon isaa wanti inni fakkaatu kanadha jechuudha. Jalqabarra gaafa gara kanaa dhuftanii ayyama garaagaraa kennuufii qabdu. Ayyama kennuufiin keessan dirqamadha. Siitingii isin sirreeffachuuti qabdan immoo maal akka ta'e kan koorraa ilaaltanii sirreeffachuutii ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf jalqabarra gara appilikeeshinii kana keessaa akka seentaniini haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Saniin booda hunda isaarra dabartanii dhuftanitu siitingii bakka jettu kana ni tuqxu jechuudha. Osoo viidiyoo garaagaraa hin dalagin bakka kana dhufuuti qabdu. Iddoo jalqabaa kanarratti wanti isiniif fidu resolution kan jedhudha. Kana al tokkootiif yeroo isin tuqxanitti 1080p akkasumas immoo 720 kan jedhu jira. Qulqullina barbaadan irra kaa'achuutii dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan kanaaf isin kan isin irra kaa'achuuti qabdan 1080p kan jedhu isa jalqabarra jiru isa kanadha jechuudha. Kana al tokkootiif naasin irra kaa'attanii wanti isiniif ta'u qulqullinni viidiyoo keessanii baay'ee tokko isiniif dabala jechuudha. Kanaaf kanarra keessanii bakka jettu quality kan jedhu immoo lammaffaa irratti ni jira jechuudha. Quality bakka jedhu kana al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Saniin booda wanti inni isiniif baasu wantoota kana hunduma isaadha. Adduna irratti wanti isin gorsu namoonni bilbila keessan quality isaa xiqqoo ishee gadi bu'aate auto kan jedhu kanarra osoo kaa'attanii gaariidhaan isin jedha. Namoonni bilbila keessan fooyya'aa ta'e immoo kunoo isa kanarra yoo kaa'attan gaariidha jechuudha. Sababii isin auto irra kaa'achuuti qabdan bilbila keessan warri quality isaa gadi bu'aate ofii isaatiin bilbila keessan duukaa wanta deemu isiniif filata waan ta'eefidha. Okay, sadaffaa irratti immoo FPS kan jedhu isa sadaffaa irra kan jiru kana al tokkootiin ni tuqxu. Kana 30 FPS kanarra kaa'adha. 25 irras kaa'achuu dandeessu garuu 30 irra yoo kaa'attan gaariidha. Kan koo achirra kaa'etan fayyadamaa ani jechuudha. Inni kan biraan kan dagachuutii hin qabne kunooti isa kanadha jechuudha. Audio recorder kan jedhu isa kana jechuudha. Kana filattaniitu namoonni maayikiroofoonii fayyadamtan appilikeeshinii kana adda isa godhu maayikii isin fayyadamsiisuu ni danda'a jechuudha. Addina keessaa kan fedha keessanii filachuu dandeessu. Warri bilbila keessaniin waraabdan garuu kunoo maayikiroofoon kan jedhu isa jalqabaa kanarra kaa'adha. Okay, kana fakkaata jechuudha. Egaan siitingii baay'eetu jira as keessaa akka fedha keessanitti irra kaa'achuu dandeessu. Garuu wantoota isin dirqama irra kaa'achuuti qabdu jedheetii yaadedha jechuudha kan isinitti agarsiisaa jiru. Inni sadaffaan immoo yeroo bilbila keessan cufaatee jirutti illee akka inni waraabu gochuudhaaf immoo keep recording when screen is off kan jedhu isa kana tiikii godhachuuti hin dagatinaan isin jedha. Kana fakkaata jechuudha. Burush kan jettu ishee kanallee amma fakkeenyaaf biirii garaagaraa itti barreessaatiin jira jechuudha. Qalama garaagaraa irratti uumaatti jira.
bakka isin barsiisu kana kan isinitti agarsiisaa jiru burush kan jettu kana tiikii itti godhadhee jechuudha. Kanaaf ishee kana irraa kaatee dhufti waan ta'eef akka kanatti ibsachuuti hin dagatinaan isin jedha. Kana fakkaata jechuudha siitingiinsa. Egaan daawunlood godhadhaati itti fayyadama. Baay'ee tokko appilikeeshina professionaalaa ta'edha. Namoota miiliyoonota 100 oltu itti fayyadama. Miiliyoona 100 oltu itti fayyadamaa jira waan ta'eef isinillee isaan keessaa tokko ta'a jedheen isiniif qabadhee dhufe. Egaa yeroo itti aanu keessa wanta kan isiniif qabadhee dhufu barbaadan kamiin iyyuu koomentii irratti naaf himaa. Bye bye.